duwwaa 9 21 82 duwwaa 6 WhatsAppidhaan quunnamuu ni dandeessan. Hadhaa jiru. Baay'ee. Dhiifa maasaa si harkaa dheeresse. Laatu kawaayee biizinasa keessa. Kanatti aansee immoo daqiiqaan dheerate garuu. Kanatti aansinee immoo atillee yaadota babbareedoo tokko tokko kenniiti. Qabxiilee jajjaboo 5 san. Ka kitaabarra dubbisee fi namoota biizinasii waa'ee biizinasii qo'atan irraa deebi'ee dubbisee laalee anis adeemsa keessa taree fi namoota waan kana hojjetan irraa laalee waa hunda qoradhee adda baasee lafa kaa'ee hojii gurguddoo fi babbareedoo kaapitaala qarshii 1,150 irraa hanga qarshii 500tiin hojii akka gaariitti hojjetamuu danda'an ka boqonnaa isinii kennan teettanii birrii keessan qofa kan irraa godhuu dandeettan hojii 5 qabadhee dhufeera. Hojii 5 kana garuu itti mukiyyaan duratti viidiyoo tana dhaabnee isaan viidiyoo tana laalanii viidiyoo tana laaluu qofaallee hin dhaabina. Wallaahi akka obboleessa tokkootti isin himaa jira waan isin gorsu kana jechuudha. Akka obboleessa tokkootti isinitti himaa jira. Akka barbaadanitti sa'a barbaadanitti bilbila daayirektiinis ta'e waatsaappiinis ta'e telegiraamii na dubbisuu ni dandeetta rakkoon qabu. Ragaa isinii kennuuf odeeffannoo gahaa ta'e isinii kennuuf jechuudha. Garuu immoo ani kan isin gargaaraa isin immoo nan gargaaruu dhabuun keessan baay'ee na aarsaa jira. Garuu baay'ee na gargaartaniitu wallaahi ulfaadhaa galatooma. Gaafa jalqabaa isinitti dubbadheen ture. Chaanaali kana mee sabiskiraayib gochuudhaan namoota biraatiif illee sheer godhaati namoota biraallee itti nu affeera. Kellee beeksisi kaafamatti. 15,000 nu gaa isin jedheen ture. Amma 15,000 san immoo dhiifama naa godhaati tuuffadheera. Maali jennaan hedduu keessan ulfaadhaa galatooma. Jawaala yookaan bilbila 2 warri qabdan. Kana illee sabiskiraayib godhee kanaallee irra deebi'ee sabiskiraayib isinii godhee rooli naan jettan ulfaadhaa galatooma. Please. Kuma gootan godhaati. Mee takkaa durriyyee ta'uu mee wallaahi. By the way waan akkana saalfadhu hin qabu yookaan qaanfadhu hin qabu. Kuma gootan godhaati mee 30,000 naa ga'a. Yeroo jalqabaatiif rifeensa akkana godhadhee dhaabbachuun kiyya. Warabbal kaaba. Baxaama ittiin saalfadhe hedduun qaanfadha. Kadhaati baramatuun yoo kadhachuu dan. So akkasitti faamilii jaalalaa. በዚህ አጋጣሚ ዩቲዩብ kan bi'astaawaqadhu mee ammas biraa deemanii gamanumaan chaanaalii yuutuubii dhuunfaa kiyyaalee ni qaba hedduu irratti hojjetaa hin turre sababa hojii dhuunfaa kan biraatiin baxaan biizii ture wallaahi ani hojii gurguddoon 3 harkarraa qaba akka nama dhuunfaatti bakka kana akka ga'uuf kana godhe immoo rabbii tokkochaa gaditti immoo tuyyuu jabduu namaa gaariin namaa haadha manaa too gaarii ajab rabbiin galata shiisiidhaaf haa kaffalu hedduun jaaladhaa hedduun kabajaa baay'een galateeffadha wiirtuu lafee dugdaa naa taateet bakkaan dadhabetti na cina dhaabattee bakkaan kufetti hiixattee na kaastee tokko osoo narraa hin maqin rabbii gaditti asiin nageettee jirti alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanaaf hojiilee biraa 3 qabaa koondireesinitti hojii mana farnishariitiin akkasii mana sibiilaatiin akkasii hojii kaaffees qabna ammaayis immoo gamanumaan ammallee ijoollee Suudi Arabiyaa jirtanii fi Dubaay yookaan Yuunaayitid Arab Emirates jirtan kan bakka kamillee jiraattan dhimma paaspoortii wal qabatuun. Sibbana beeksisa illee hojjechaa hin turre irraa banneerra. Ijoolleen paaspoortiin keessan isin jalaa bade. Keessattuu imbaasiin Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaatti argamu ijoollee Jiddaa fi Makka jirtaniif illee tibbana waan ta'e tokko maxxansee jira. Kanneen paaspoortiin keessan isin jalaa badee paaspoortii keessanii paaspoortii kooppii qabadhaa kootatti paaspoortii baafadhaa isiniin jedheera. Imbaasiin Itoophiyaa achitti argamu jechuudha. Kanaaf ijoolleen paaspoortiidhaan yookaan karaa seera qabeessa biyyaa baatanii paaspoortii keessan gattanii amma rakkachaa jirtan. Imbaasii dhaqxanii paaspoortii keessan argatuu ni dandeettan. Kan argattan garuu jalqaba irratti kooppii paaspoortii keessanii isin barbaachisa. Kooppii paaspoortii keessanii yoo barbaadan immoo nu quunnamaa karaa lakkoofsa waatsaappii duwwaa 9 1322 duwwaa 6. Haaluma salphaatti imbaasii deemtanii kooppii keessan qabattanii ni keessummeeffamtanii kanneen paaspoortiin keessan yeroon isaa irraa taree isin jalaa bade isin jalaallee badeera yeroon isaallee irra tareera riyaala 1,688 kaffaltan. Kanneen immoo paaspoortiin keessan haaromsuu barbaadan harkumarra isin jiru ta'ee yeroo isaa irraa taree ofii harkarra isin jiru riyaala 750 kaffaltan. Kanneen paaspoortiin keessan immoo dogoggora maqaa haa ta'u dogoggora qubee waan garaagaraa qabu sirreeffachuu barbaadan riyaala 1,313 kaffaluudhaan riyaala 1,313 kaffaltanii Suudi Arabiyaa imbaasii Itoophiyaa Jiddaa fi Makkatti argamutti dhaqxanii mijeeffachuu ni dandeessan. Garuu warri paaspoortii keessan gattan osoo paaspoortii kooppii hin qabaatiin waan isin hojjetamu waan hin jirreef nu quunnamaa paaspoortii kooppii keessan orjinaala paaspoortii keessanii kooppii isaa isinii baafna. Kanaaf nu quunnamaa ijoolleen Dubaay jirtanis akkasuma.
Ijoolleen Dubaay jirtan immoo mootummaan bakka dhiifama isinii godhee ture hedduun keessan yaa anana beeytanii warra Dubaay jirtan hedduu keessaniif hojjedheen jira. Ijoolleen ani hojjedhee fi paaspoortii baafattanii paaspoortii saniin madaamiiwwan keessan immoo har'a qaamaa isinii dalaganii baay'ee firii taatanii du'aa inaa godhaa jirtan jirtu. Ulfaadhaa galatooma baga gammadan isiniin jedha. Ijoolleen immoo kooppii yeroo ani isinii hojjedhee ani isinii ergetti harkatti qabattanii imbaasii illee deemuu diddanii karaa onlaayiniitiin illee paaspoortii haaromfatuu diddanii baafatuu diddanii osuma teettan $250 irraa $350 galee sunillee deemee $450 galee achirra $550 galee amma immoo $800 galeera. Kana jechuun naannoo dirhama 3,000 homa galeera kaffaltiin paaspoortii waan baay'ee rakkisaadha. Namni keenya yoo itti himan nama tuffattan gaafa dura na karakkaraa turan karaa onlaayiniitiin isinii haa ba'u $250 haga $350 kana jechuun naannoo riyaala 1,700 ture. Kun nutti guddataa rastaayitiin godhi maal kana immoo wallaahi billaa kana jechaa turan. Har'a garuu $800 jechuun dirhama 3,1500 akkam galeera ammoo walumaa galatti. Kuni kaffaltii mootummaa qofa. Ijoolleen paaspoortii baafachuu barbaadan otoo kooppii harkaa qabaatanii jechuudha. Kooppii harkaa qabaatanii ani kooppii hojjedhee fi yoo geesse kooppii san harka qabatanii osoo imbaasii deemanii duraan riyaala 1,000 dirhama 1,200 homaa baaf. Isuma santu deemee dirhama 1,725 gale. Isuma santu immoo amma deemee dirhama 3,15 galee jechuudha. Waa wayii na ajaa'ibaan kooppiyaan qarshii 10,000 Itoophiyaan hojjetaa ture. Si galaami? Meeqaan hojjetta na dubbisan? Qarshii Itoophiyaatiin 10,000. Sila kooppii immoo paaspoortii immoo siin jetti. Paaspoortii birrii 10,000 fudhachuuf jechuudha. Wallaahi safaadha. Osoo isaan akkas jedhanii safaadhan har'a immoo iyyuu meeqal isaaf hojii dhugaati. $800 jechuun በጣም ከባድ ነው። Sa'aatii amma herreega guyyaa har'aatiin osoo herreede naannoo 8,84 ta'a jechuudha. 8,84. Si galee 8,84. Waan baay'ee rakkisaadha. Wallaahi waan baay'ee rakkisaadha. Kanaaf ijoolleen bakka kamuu jirtan alaa kulli haal nuqunnamuu hin dandeettanii paaspoortii isinii baasna. Ijoolleen immoo Suudiillee jiraadha, Dubaayis jiraadha, Kuweet, Kwaatar, Joordaan, Oomaan bakkuma feetan jiraadha biyyoota Eeshiyaa Araba kanneen keessa jechuudha. Fakkeenyaaf namni Oomaan hin jiru tokko paaspoortii gatii kan rakkataa jirtu yoo ta'e kooppii si hojjenna. Paaspoortii keellee kan barbaadu yoo ta'e karaa onlaayiniitiin si hojjetama guyyaa 15 hanga guyyaa 20 keessatti karaa DHL yookaan karaa poost ofiitiin paaspoortiin kan keessi bira ga'uu ni danda'a. Darasanii birrii ittiin nu ergitu qofa qabattee nu gaafatta yeroo gabaa keessa si biraan kenna. Ijoolleen Dubaay hin jirtan baxaa maaznaaloo baay'een gadda. Keessattuu shamarran paaspoortii illee gattanii mana madaamii bakka itti duraan awwaala dhaqxanii irraa baddanii otoo badhee keessa deemtan wantiin paaspoortii keessan kooppii fudhadhaa. 10,000 immoo awuuzu billaahi. Barkisaanti bataa nama nyaata. Wallaahi billaa akka jechaa turtan har'a immoo ka kooppii otoo isin kooppii birrii 10,000 awwaala weetaan isin gaafa dhisan tuffatanii isin namatti of jajjan har'a immoo kaffaltiin sa'a sanitti dirhama 1,000 fi 750 ture har'a immoo dirhama 3,15 galeera. Kaffaltiin doolaaraan 250 ture 350 gale 450 gale har'a doolaara 800 galeera. Har'i guyyaa roobidha beebo? Har'i guyyaa roobidha. I think Seepteembarii 4 jechuudha. Seepteembarii 4 doolaara 800 galeera kaffaltiin. Baxaam ነው ማዝዱ ወላሂ ባቄን ገድ ከናፍ ሆማ ጎቹን እንደንዳሙ አላ ኩሊ ሃል ፓስፖርቲን ገሩ ልቡዳ መታወቂያ ቀበሌቲ ሚቲ መታወቂያ ቀበሌ ኦቶ አተራ ሱ ከዱራን ሲባ ፈተን ቶ ሱዲ ደምቴ ሲርካ ባደ ኦብሌስ ከንኬቶ ቆሙተነ ገንደ ደቄ ሆን ዋጅረ ወይ ደቄ ብር መድ በሸኝ ወይ ወጭከን ሆን ቡላ ወጭከን መታወቂያ ሲወጀቺ ዘነ መት ሲርጉ እንደንዳ ፓስፖርቲን ገሩ አከሲ ሚቲ አሻራ ከጡ ረጅራ ሲገላ Gaarii fillee hammeenna fillee waan baay'ee murteessaadha. Waan hagana ga'u kana waan lubbuun keessa rabbii gaditti isarratti xumuramee isarra jiru kana hin tuffatan. Biyyattuu osoo galta'een paaspoortii yoo qaban tasfaata kan qabdu. Wallaahi dhugaa rabbi isinitti hima. Paaspoortii yoo qaban wallaahi. Baxxaan kabbaar no. Kanaaf gorsa akka gorsaatti walitti dubbachaa jirra. Ijoolleen bakka kamuu jirtan yoo xiqqaate yoo paaspoortii yoo harkaa qabaachuu baattan kooppii paaspoortii keessanii harkaa qabaadhaa. Rabbiin godhiniiti osoo rakkoo wayii keessan irra ga'u taate silkii keessan keessa osoo barbaadame osoo paaspoortii harkarraa qabaatu baatanii osoo mattaawaqaa Itoophiyaa harkarraa qabaatu baatanii kooppiimaan paaspoortii keessanii achi keessa jiraannan ragaa gahaadha. Lubbuu keessan baraaruu danda'a. Jirutu jira du'atu jira sii galaa beeree waan baay'eetu jira. Wallaahi waan baay'eetu jira. Even if kooppii yoo anuu hojjedhee isin erge kooppii san mana kompiitara dhaqaatii waraqaa irratti piriint godhaa baasisati kooppii waraqaa irratti beesan mana keessan kaadha boorsaa keessan keessa kaadha yeroo kamuu yoo deemtan walitti caccabsaati jawala keessan keessa kaadha gaaf tokko isin fayyada
Wallaahi dhugaa rabbi gaaf tokko isin fayyada. Kanaaf kana isiniif hin dhaamaa namoonni immoo karaa keessatti inni dubbisaa jirtan gorsa garaagaraa illee isiniif hin akkuma jirutti ta'ee namoonni immoo meeshaalee nu ajajjan sun amma nama lama na fakkaate. Ijoolleen sun nama lama akka qabliin agalchitee jirta ulfaadhu galatoomii meeshaa kan kee inshaAllah yeroo gabaabaa booda gaafa xumurametti birri si biratti hafee nuu kennita. Meeshaa kan kee fiinis ergina yookaan si biraan geenna jechuu bakka ati nu ajaja keetii hordofne maatii kan kee bira si geessina inshaAllah. Akkasii isaan kuwwan illee meeshaa manaa kanneen barbaadan TV standiiwwan gaggaarii soofaas haa ta'u doolaabaa haa ta'u kitchen cabinet haa ta'u dressing haa ta'u waanuma barbaadan kamuu waan barbaadan qofa nutti maatii ani karaa keessatti diizaayinii jiruu fi viidiyoo jiru guutuu waraabeen bira dhaabbadheen isin ergaa isa akkana kana barbaada gaafa nuun jettan immoo hojii keenya wajjin itti fufna amanamummaadhaan gaarummaadhaan gara laafummaadhaan isin keessummeessina kanumaan isiniin jedha dhiifama haasaa isinitti dheeressina. Lammatii. Bareeda ibsitee wallaahi. Lammatii. Kana wayya. Maatiin kun maatii jaalalaati. Nutillee akkasuma. Baay'ina xiqqaanne malee nullee maatii jaalalaati. Akkasii. Sadi. Takka lama sadi nam sadi taanii isin immoo nam kum soddoma isin kadhachaa jirra subhaanallah. Difratii kenna gartanii. Difratii kenna wallaahi hedduu. Mina kadhu mimi takkana kadhu kadhaan kee dasa. Araba naataachu araba እግዚአብሔር ara maqaa rabbiitiin ara bismillah maal taatan jiran arsoomni akkana oromummaan akkana akkana waliin qabna jiran fayyaalummaan akkanaas. Sirriitti. Maaloo please ijoollee hiriyoota keessan bakka biraa jiran. YouTube fayyadam ta'ee mee chaanaalii akkana jedhu sarchi godhii seeni mee subscribe godhiif mee ijoollee babbareedoo wayiiti. Nu fayyadanii gaaf tokko har'a itti baafanna subscribe godhi jedhanii. Ani waasitti muamma. Natti himee dammatee. YouTube hojjetaa ture viidiyoo. Viidiyoo hojjedhu dura maal jedhu beektanii? Yoo fedhan subscribe naa godhaa yoo fedhan dhiisaa jedhaa ture. Okay. Gowwummaa tiyya gartee. Okay. Akkasuma na dhiisan kaare. Ta'uun qabu kaa. Ani kaa nama cinquu jedheeti baa. Sirriidha nama cinquu dhabu waan tokko. Garuu immoo sometimes dammoo maaltu beektaa? Maaltu barbaachisaa? Waan barbaaddu tokko argachuudhaaf sii galee. Waan barbaadu tokko argachuudhaaf fakkeenya beeloftee dhuftaa jennuuti. Beeloftee dhuftee manatti gaafa seentu manatti seentee faamilii kan kee kamana jiru wanni nyaatan jira. Yoo jettee gaafattee hin jira xiqqoo isii qoy waa sii godhe yoo siin jira kennitan na kenna yookaan itti dhiisa hin jedhiin hin barbaachisu sii galaa mere waan akkanaa barbaadamee akkanaa kenna agartee gaafachuun dirqama jechuudha. Kanaaf nuti immoo ammatti ka beelofne sabiskiraayibiidha. Akkana dammi wallaahi sabiskiraayibiidha. Kanaaf inshaAllah kana caala immoo dhugumatti meeshaalee gaggaarii qabannee dhufaa jirra. Dhimma hojii kanaaf qofa kataanuu jechuudha. Warra nu gorsa babbareednu kennitanii jirtanii ulfaadhaa galatoomaadha. Waan isin jedhu beeku. World Spell jecha natti xiqqaata wallaahi dhugaa rabbi hedduun isin kabaja. Maali jennaan hamma isin gara koottas dhufte yeenya kana keessa viidiyoo muraasa gafuraa jira. Viidiyoon gafuruu kanarratti hamileen isin nu kennitan jajjabin isin nuuf gootan yoomiyyuu akkamiin isin irraanfanne na godheeraa jechuudha. Sababa kiyyaanuu namni dabaleefii jira. Maali nama gara keessaa aaroo dabar. Maaliif aarta? Faaxiiwwan kana tiktokaa kana baalagatte. Gariin amma saalan beeytu maasiin jedhan agarte. Abbaa jabsi jaalanoo jedhan sana kan aaru beeyta. Ani faaxiiwwan hin jedhuun obboleeyyan tiyya asirra jirtan hundi keessan isiniin kabaja isiniin jaaladha jaalala obbolummaa. Ati akkas hin jedhiniin hundi sirrii miti. Parsantii 100 keessaa jechuu. Hin beeytanii miti waliin beeynesi. Viidiyoo kan ediit illee hin goonu. Hin goonu. Tayyib? Hin goonu. Dhugaa? Wallaa yaadeemu hin goonu. Akkanuti? Faamiliitii hin dhageettan kaa? Bar takkafaa keessa tartiiba rabbii keeti jedhi ajajaa. Ani takka ishiis takkatti sanii miti namni biraa namni 10 jechuudha. Lakkoofsa kan kennaa kenni sitti isin barbaade sitti heerumuu barbaade osoo isaan naan jedhanii hin kennaaf lakkoofsa kiyya. Garuu jechuudha. Laalkaa maali jennaan akkas haasaan jechuun qabatamatti akkas fedhan yookaan akkas ta'uu barbaadan jechuudha. Haaraan hin qoosan tigirelloo. Akkasi. Tigirelloo garuu waan tokko sanii himu. Ija ittiin siin alatti ija bakka biraa ittiin mil'adhu hin qabu. Wallaahi dhuguma haamilee akkasii illee hin qabu damee. Ayyee rabbi haa godhu. Bareechitee na beeyte. Rabbi haa godhu. Garuu dhiirri. Rabbi haa godhu osoo hin taane bareechitee na beeyte damee. Hangam akkan si kabaju akkam si jaaladhu. Ani dhiira akkasii akka hin taane gaafate na bira jirtu miti gaafate na bira hin jirre illee
amana guddaa isin irra gattee deemte daa'ima tana guddisuu irratti hojii kan kooti irratti Ma daa'imni dur waggaa meeqa daa'imni dur waggaa 3. na caqasi daa'ima tana irratti xiyyeeffannaa guddaa kennee bakka guddaa kennee hojii kootiifillee akkasuma bakka guddaa kennee hifadhe dadhabe otoo hin jedhin argadhus dadhabuu baadhus akka gaariitti hojjedhee sis gammachiise daa'ima tanas gammachiise rabbii gaditti alhamdulillah rabbil alamin har'a geenyeera. Alhamdulillah. Kanarratti dabalatamoo ammallee anaafati ikkoo orga nikaa godhanii waggaa meeqa dammi? Nikaa oddol barri irraa laakka ire. Orgol barri irraa eegalee I think amma waggaa 10. Baqa. Waggaa 10 kana keessatti takku anaafati akkanuma dhuunfatti kuna dhiirsaaf niitii mana keessa yoo waliin tasa waliin jenne malee guyyuu tokko dhalaa takkaan sihirreegee yookaan dhalaa biraatiin si madaalee hin beeku atiillee akkasuma nama biraatiin nama madaaltee hin beektu dammi kana bareechina ofitti amana waan ta'eef. Maali jechuun anaaf hawween kan koo dhalaa jijjiiruu miti. Si galame jireenyi kan koo jijjiiru gammachuu har'as yoo wajjin dabarsaa jiru sana daran tana caala gammadee jiraachuudha. Si galame kana bakka san ga'uuf immoo gaa bakka 10 jechuun nan barbaachisu. Sima takkatti harkatti qabadhee you know sima takkatti wajjin bakka seenuu malee bakka biraa deemuun irraa hin eegamu. Bakka hin jiru shi. Itti naa'ima. Lubbuun jiru shi niitii lammataa natti. Wallahi lubbuudha waliin rakkoon qabu ani waan jiru wajjin haasa'udha. Hundaafuu gaa amma ijoolleen paaspoortii koppii barbaadan meeshaa manaallee namoonni barbaadan amma immoo gorsa garaagaraa namoonni barbaadan kitaabota dubbisuu barbaadan illee yoo jiraate karaa PDF tiin isin erguun hin danda'a garuu irra caalatti kitaaboleen jiran afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaatiin jiranii afaan Oromootiin immoo kitaabonni biizinasii jiran yoo jiraatus baate isa afaan Ingiliffaa turjumaana tiraansleeshinii fayyadamuu dandeessanii akka gaariitti isin gargaaruu hin dandeenya. Gamanumaan chaanal YouTube kiyyaallee linkii isaa as jala isinii kenna. Karaa linkii isiniitiin seenati isallee tattaattaa godhaati. Indoom isii wajjin morka seenu. Isii wajjin morka seenu. Wallaahi morki isiitiin dhaqaati. Otoo isii 13,000 fi 14,000 kanarra dhaabatu mee biraan na kutaa. Arreefu 6,800 fooyyarra jira. Ganaa jiraan. Maali jennaan irratti hin hojjanne qaataan irratti hojjechuu dhiise waan ta'eef jechuu kooti. Akkasii inshaallah isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa ulfaadhaa galatooma. Waan isiniin jedhu bakka jirtan kamittuu taa'allee ka'allee nyaadhaa dhugaallee rahaa feetan keessa jiraadha bilbila keessanis goroggoraa maatiitti bilbilata chigii yookaan hiriyaa keessa wajjin haasaataa bakkuma jirtan kamittuu isinitti haa tolu nageenyi rabbii bakkuma jirtan kamittuu isin haa qaqqabu fayyaa ta'a gartee hamtuun takka isin arginu yoo baatanis yoo galtanis yoo teettan yoo kaatan yoo nyaatan yoo dhuganis rabbiin isin faana haa jiraatu. Kayaanni biyyaa isinitti jiru kayaanni ilmoo teessanii isinitti jiru kayaanni dhiirsa keessanii isinitti jiru warri dhiirallee kayaanni niitii keetii jiru kayaanni ilmoo teetii jiru kayaanni abbaa ayyaa sitti jiru kayaanni biyya keetii sitti jiru kamuu bakka jirtuuf haala kamuu keessa jiraatu kamiinuu si galaa miti bakka jirtu kamittuu rabbiin si faana haa jiraatu muraada keessa rabbiin isin haa gootu wallaahi hamtuun isin argini bakka geessan kamittuu nagaan baa nagaan naa galaadha amantii qabdan kamiinuu muslim ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት waaqeffata eenyuyyuu ta'a oromummaan islaamummaan ijoollee biyya arabaa jirtan bakka keessan imimmaan qaba hamtuu keessa rabbiin nu dhageessin hamtuu keessa rabbiin maatii keessa hin dhageessisin rabbiin nagayaan baasee isin haa galchu waan jedhu qabu. Osoo ganaan lafa bitadhee mana ijaaradhee galaate oydi looturiin takko atin eeginsi haa mudatu wallaahi looturiin gammachuu يبغى ليه يتعلم أو ساعتي ما نجي فترة رام ميشا مناتي في مال تنافع ديتو وميشا مناتي متي سيكلامي أبو ربين شانغاي فيزا سني هذا شانغاي فيزا بيوت أوروبا ديكدي مسدي يا لمن من المتجبت تقول كيس نتران كيس نسني هبلتو أما سامع لو رام بيتا إنسان كتيرهم حرارة بيوت برادي موزونتاني بوتة في أجمتي بيساني كيسا قلني إيه برجت سيكلامي أنا كنا بربيور ما ترى زور إيشان ينجرو بر Shanghai visa jechuun bar biyya ammaa irra deemee ammallee madaamii qaxarame hojjetu jechuu miti bar raahaadha bar namni Shanghai visa qabu biyyoota Awurooppaa 23 tikkeettii qofa muratta viizaan sin barbaachisu. Bakka rabbisni haa godhu. Si galaami raaha wallaahi raaha guddoo rabbisni haa qunnamu isiniin jaaladha waan isin jaaladhuuf jechi natti hanqate guyyaa guutuu jiran oole reeftan ishaa irratti hin galee akkasumas isin meeqa waan viidiyoo kana isin hojjenne jennee turre waan ta'eef viidiyoo sana hojjete uummanni kun nu komatanaan jennaanum dura barreessee lafa kaayeen ture isin san dubbisee amma irra deebi'ee waan tokko tokko waliin gochaa jirra. በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው የማከብራችሁ ከልቤ የኡሙ አጀብ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ የሆናችሁ በሙሉ አሁንም ለሌሎች ጓደኞቻችሁ የዚህን ቻናል ሊንክ ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችንም ወደዚህ ጋብዙልን እባካችሁን እነዚህ በጣም የሚዋደዱ ሁለቱም ሰዎች ከአንድ ልጃቸው ጋር 3 ሰዎች ናቸው እነዚህን 3 ሰዎች የነሱን የዩቲዩብ ቻናላቸውን እስኪ 30 ሺህ ያስገቡላቸው
እስኪ 50 ሺህ አድርጉላቸው፣ እስኪ 100 ሺህ አድርጉላቸው። መተባበር ብቻ እኮ ነው። ከእናንተ ምንም አይጎልባችሁም። እባካችሁ የእናንተ እኛ መተባበር ደግሞ ወላሂ የእናንተ እኛ መተባበር ደግሞ ሞራል ነው የሚሆነን፣ አቅም ነው የሚሆነን ከአላህ በታች። ምክንያቱም በዚህ ቻናል ብዙ ነገር መስራት የምንፈልግ ሰዎች ነን እና እባካችሁን አበረታቱን። ከልቤ በጣም ነው የምወዳችሁ። ኡሙ አጀብ አቡ አጀብ bakka maariffaa tanamma hiriyoota teessan amaarate sheer godha irramu hiriyaa amaaran jedhamu hiriyaa teessan afaan amaariffaa beektutti jedha. Okay, afaan amaariffaa dandeessu. Akkasi malee amaariffa ka dubbatu amaara qofaa miti. I am Oromo, but I speak Amharic. Ana afaan Oromoo qulqulluudha. Garuu amaariffa nin dubbadha. Kun immoo ana amaara nan jechisiisu. Jawaar Muhammad bakka largest yoonu Oromoo no garuu afaan amaariffaa ni dubbata. Kanaaf amaariffa dubbatuun amaara nama jechisiisu damee akkan dogoggora. Warra afaan amaaraa danda'an fedhi malee hiriyaa teessan amaara ittiin jedhin. Ijoollee hiriyoota keessan afaan amaariffaa danda'anitti godha. Afaan kamittuu itti baana. Oromoo gaafa taatu Ingiliffas, Arabiffas, Amaariffas, Baangilaadesh, Indiyaan, Chaayinis, Hindu afaanuma kamuu addunyaa irra jiru kamuu danda'i. Kun jabina kee agarsiisa malee dadhabina keetii miti. Hundaatti cannaqe. Wallaahi dhugoon sana jedha.